Ajjeechaa namoota nagaa naannoo Gaambeellaatti bara 2014 raawwatameen wal qabatee qondaalota nageenya naannichaa 12 irratti murteen balleessummaa murtaa'eeti jira. Borumashii dabalata oduu kanaa qaba. Ni yaadattu yoo ta'e waggaa lama dura magaalaa Gaambeellaa irraa waxabajjii 7 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti oduun gareen hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo kan mootummaan Itoophiyaa immoo ABO Shanee jedhee waamuu fi paartiin bilisummaa Gaambeellaa gaangii jedhaman waliin ta'uudhaan buufata poolisii federaalaa kan magaalaa Gaambeellaa naannoo ganda duwwaa 3 keessatti argamutti haleellaa banan jettu tokko dhagaamee ture. Akkuma rakkoon kun dhalateen ammoo rakkoon nageenya magaalaa Gaambeellaatti mudate haleellaa humnootiin nageenya naannichaa qindoominaan raawwataniin magaalicha guutumaan guutuu to'atamuu pirezidaantiin naannoo Gaambeellaa obbo Umad Ujuluu karaa miidiyaa bahuudhaan dubbatanii turan. Sababa haleellaa kanaan wal qabatee dhaabbilee mootummaa magaalaa Gaambeellaa keessa jiran irratti miidhaan dhaqqabee hin jiru jechuudhaan kominikeeshiniin naannoo Gaambeellaalleen itti aansee ibsee ture. Kominikeeshiniin naannoo Gaambeellaa haleellichaan wal qabatee namoota lubbuu isaanii dhabaniif miidhaan irra dhaqqabee fi jajjabina hawwina jechuudhaan ibsee ture. Sanitti aansuudhaan ajjeechaa akkaan suukkanneessaan namoota hidhannoo maleeyyii irratti magaalittii keessatti raawwatamutu dhagahame. Itti aansuudhaan ajjeechaan akkaan kanneessa mirga namoomaa sarbee fi kabaja ilmaan namaa salphise magaalaa Gaambeellaa keessatti raawwatamu viidiyoon jibbisiisaan karaa miidiyaalee hawaasaa qoodame agarsiisee jira. Gochaan sun ammoo lubbuu namoota 35 ka galaafate yennaa ta'u garuu ammoo eenyummaan isaanii kan hin beekamnee fi namoonni sun ammoo namoota qulqulluu akka ta'e abbaan alangaa ministeera haqaa fi federiillee beeksisee ture. Dheekkamsi karaa miidiyaa hawaasaa ka'ee mootummaan dhimmicha akka qoratuufis waan dirqisiisa fakkaate. Abbaan alangaa olaanaan ministeera haqaa dhuma bara 2015 ammoo qondaalota nageenya naannoo Gaambeellaa 15 irratti himata banuudhaan yakkasanis hin raawwate jedhanii ture. San qofaan adoo hin dhaabbanne abbaan alangaa namoota shakkisan maqaa dha'uudhaan himata irratti banee ture. Ajjeechaan akkaan suukkanneessaa san raawwataniiru yookiin ammoo harka keessaa qabaachuu hin oolle ka jedhamanii shakkaman ammoo komishinera olaanaa komishinii poolisii naannoo Gaambeellaa duraanii Abulaa Obaangifaa akka turantu himame. Isaan ta'ansuudhaan illee itti aanaan isaanii ka ta'an tuutii kooriin illee mana hidhaa bu'anii turan. Dabalataan ajjeechaa saniin keessatti ammoo miseensonni humna addaa naannoo Gaambeellaa hirmaataniiru jedhamuudhaan ajajaan olaanaan humna addaa naannoo Gaambeellaa inspektor olaanaan koongireekilleen himan irratti banamee ture. Yakka suukkanneessaan namoota afaan Oromoo dubbatan irratti raawwate sun ammoo viidiyoo fi suuraalee karaa miidiyaa hawaasaa qoodaman saniin wal qabate walumaa galatti qondaalonni nageenya naannoo Gaambeellaa 15 irratti himanni saaqamee ture. Abbaan alangaa yakki ajjeechaa garaa jabinnaa sun ammoo tumaalee piroojeektii konvenshinii Jeneevaa kan waraana keessatti haguuggii namoota nagaatiif kennu sarbe jechuudhaan qondaalota kanarratti himata saaqee ture. Manni murtii olaanaa federaalaa sadarkaa duraa dhaddacha lidataa himata abbaa alangaa waggaa tokkoof dhagaa eega tureen duuba ammoo ajjeechaa lammiilee nagaa keessatti qooda fudhataniiru ka jedhaman qondaalota nageenya naannoo Gaambeellaa irratti murtee yakka balleessummaa dabarsee jira. Himatamtoota abbaan alangaa dhuma bara 2015 qondaalota nageenyaa kanarratti dhiyeesse keessaa ammoo qondaalonni nageenyaa 12 yakkamoota jedhamuudhaan manni murtee balleessummaa irratti dabarsee jira. Manni murtii olaanaa federaalaa sadarkaa duraa dhaddacha lidataa hogganoota komishinii poolisii naannichaa fayyajoosa humna addaa naannichaa dabalate himatamtoota dhimmichaan wal qabate himata irratti dhiyaate keessaa namoota 12 irratti murtee balleessummaa guutuu muree jira. Manni murtii olaanaa federaalaa sadarkaa dura dhaddacha lidataatti himata dhimmoota heera mootummaa fi yakka sirna heera mootummaa irratti himata dhiyaate ilaaluudhaan himatamtooti kun yakka raawwataniiru jechuudhaan mirkaneessee jira. Haa ta'uuti garuu komishinarri olaanaan poolisii naannoo Gaambeellaa Abulaa Obaangii himata irratti dhiyaate hunda ragaa ittisaatiin ofirraa qolateera jedhamuudhaan bilisaan akka gallakkifamus ifomee jira. Manni murtii warra namoota qulqulluu ajjeesuu keessatti qooda fudhatan jedhee murtee balleessummaa irratti dabarse keessa itti aanaa komishinii poolisii naannichaa duraanii ka turan tuuti koorii dabalatee miseensota humna addaa naannoo Gaambeellaa duraanii fi qondaalota nageenya naannichaa irratti murtii adabbii muruudhaaf ammoo adoolessa 10 bara 2016 beellama addaa qabatee jira.